Welcome, Shanyi. Abbootiin teessan. Haadhotiin teessan isin ilmaan Oromoo kutaa 11 kana. Isin caalaa qaroomoodha. Kaleessa. 80 keessa 60 keessa. Har'a 2025 jirtanii beekan bara. Kana keessa tatteenyee bara abaaraa jirraa jechuudha. Gaafiin keenya gaafii bilisummaa gaafii jireenyaati jechuudha. Kaleessa abbootii teenya gaafii jireenyaan turre gaafiin isaanii. Gaafii bilisummaan turre gaafii humnaan bulu ture. Sodaatamoo turan. Dhugaa. Oromoon gabroomaa miti beekan. Silaa gabroome gabra maaltu tuqa. Kaani gabroomaadhaa Oromoon gabroomaadhaa iyyuu nama iftuffatu. Deeman gabroomaadhaa miti. Abbootiin teenya, haadhotiin teenya, hundisi reediyoona qabdi filimsii. Kan qabne hin jiru laal ganama kaatee reediyoo dhaggeeffatti informeeshina. Biyyasii addunyaa dhaggeeffatti sanuu. Ammas miidiyaa dhugaatii fi informeeshina dhugaatii fi sobaa beeyti. Arrakkam nuti. Tana keessa hin jirru. Miidiyaan kun fuuzoo isin godhe isin haata miidiyaan kun neetworkii keessan isin duraa balleessa. Neetworkii neechartee isin duraa balleessa kan uumamaa. Kanuma eeyda khalaas balaa qalaasumatti haasawan ati kanuma jala jetteetuma teessa koomentumaa fi kanuma jala teessa kanumaani si mirqaansan jechaan mirqaanta jechumaan gaddita kana jalaa bahi gabrummaa miidiyaa jalaa bahi. Miidiyaa hoggani malee miidiyaan sammuu teessin hogganiin obboleessa keenya. Miidiyaadhaan biyya ta'e beeksisi. Waan garagaraa waan biyya ta'eetii kowaalitii biyya ta'eetii. Waan biyya ta'e gaccabsaa miidiyaa gubbarratti hin godhiniif cabsite jechuudha. Miidiyaa kanaan if hordofi. Miidiyaan kun fuuzoo isin godhee namoota akka hin beekne jurjurree nama godha. Yoo itti fayyadamu hin beekne. Nama akkanumatti taa'ee kun sooshaal miidiyaan kun khalaas taap teesseetuma taap godhisiija bakka ashaangullitti taataa jechuudha. Akkasii miti shamarran biyyatiyyaa dargaggoo biyyatiyyaa. Dammaqi malee. Hariifatee malee. Hariifattiin isin beekaa bara. Kalas miidiyaadhaan suuraa tante dargaggummaa keessa waan jirtaniif aadaa tante karaa kaaniin amantii tante waan nama gammachiisa akkuma biyyoota arabaa balaalaan bara poosti isiniif hin godhaa isiniin garsiisaa miidiyaa kiyya irratti akkuma indoota akkuma faranjiidhaa waan kwaalitii ta'e waan isin beeksisu. Addunyaa irraa is fiddanii beekumsa walii raabsu. Nyaata fakkatti dalagan akkaataatti weellisan waan hedduun isin garsiisan. Isiniif hin poosti godhee isin garsiisa. Jalatiin fakkir. Zawuu jechuu tana dhiisi. Addunyaa hojii deemu. Keenya keessaa bahi namni keenya wanni irraa barattu yoo jiraate jaamummaadha. Waan takka keessa hin jiru miidiyaadhaan. Boo'insa gadduu fi cinqii qofa kun gufuu milkaa'ina keetiitii sinjaa saayikooloojii books. Mee maal nama keenya irraa baratta miidiyaatti waan takka hin jiru. Takka hin jiru. Takka. Gammachuu hin qabu. Gammachuun beeku namni keenya. Bashannanaan beeku. Hamilee isaa jiru. Wooma gaddaa haasa'u bakka asiin dhumtee barga. Asiin duutee barga. Barga akkana mootummaan tokko si dhufite. Akkanatti buluu tokko dhukkubsate. Barga akkanatti suuraa qullaa kaa'anii. Maariyyoo barga. Barra. Addunyaan tana keessa hin jirtu obboleettii obboleessa keenya. Xiyyaara samii gubbaa oofan akkanatti mootora saayikilaan akkana dhalaa otaaltu nagarre. Haa
hayyee ganan gana jee si dammeeyse booda khayriba yoo rafte sirritti rafi yoo dammeeyte sirritti dammaqi addunyaadhaan wal fakkaatti akka keessa jirtu kana dhugaadheettee jireenya sobaa laayifii sobaa bakka miidiyaa irra jirtu kanas no good dhala addunyaan laallattu ta'e dhiira addunyaan laallattu ta'e kalas eeka hambar wani nan fedwan addunyaan tunis laallattee dhala biyyattii yaajanii eeka protocol taatanii dhiira biyya teenyaa jedhanii protocol taatanii haasawaa itanii irratti dubbii dubbatanii irratti waan post gootanii irratti waan hiika qabu yoo waan hiika qabu wallaalta warra waan hiika qabu hojjetu san post godhu jechoota hedduutu jira jechoota kana post godhu yoon beeyne warra beeku sunis hojiidha beekuudha akkanaan egaa dhaloota smart sammuu ta'e tokko oomishuu dandeenya. Akkanuma fuuzoo moo dhiira fuuzoo dubartii fuuzoo akkanuma horiitu takka moo akkana miti kaa. Hayyee kabajamoo uummata Oromoo awwanii fi manguddoon kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa nageenyi rabbii bakka jirtanitti sinaaga heeronjuu an ilma keessan maqaa keessan ulfaata haadha abbaa taheeni akkasumattis dargaggoo fi shamarran uummata Oromoo kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa babbareedduu dargaggoo fi shamarran uummata Oromoo ulfaatoo bakka jirtanitti nageenyi rabbii sina haadha qabu heeronjuu babbareedduu haadhatiyyaa jechuun jecha ulfaataadha. Jecha jaalalaarraa lafee fi hiddarraa burqe. Nama mi'aa namaa beekuutu babbareedduu haadhatiyyaa namaan ja'a. Kun mi'aa fiituun beeku mi'aa kee beekuus hin danda'u. Nama hamma isaan beene amma kee hin gaafatin. kun daddacha keenya kabajamaa dabbal mootii gaaraa hundee bareedaa fi inta miidhagaa odaa bultumii arragaa osoo deemnu direedhaa warraa kaanee ta direedhaa yeroo fixannu madda walaabuu gaanee duumaa osoo hin beekadhu madda walaabuu hoggaa fixannu aanaa goroo gootutti kaanee mooyyaaletti kunnee mooyyaalirraa hoggaa fixannu immoo arra deemnee eessa jirra? Geeraa jirra jechuun Jimma sooressa keenya guddaa Xaahiir Rabbi rahmata isaaf haa godhu nuufillee haa godhu. Geeraa yeroon deeme obbo Xaahiir hedduu isaanii deemaa afaanitti naguuran obbo Xaahiir namuutu beeka. Sooressa keenya guddaa gara laafoo fi gaarii namaati. Anaaf michoo kiyyaa akka malee onneen tiyya na cabtee jechuudha. Kunis ka ta'uu danda'een faannoodhaani. Sooressa kana faannoot osoo manni keenya nun dadhabin sireen keenya nun dadhabin tukaanaa fi taffiin mana keenyaa fi siree keenya irratti nu dadhabuun kun waan ajaa'ibaati. Miti calsiin jeelal. Kabajamoon pirezidaantiin Oromiyaa yeroo hunda haasawni isaanii teknooloojiyaadhaan miti kana keessaa bahuu danda'uudha qaba. Akka muummicha ministeeratti amazing haasawatee teknooloojii haasawatee gabbuusuudha qaba. Yeroo hunda pirezidaantiin Oromiyaa shanee uuma ja'a. Kun haasawa ta'uu hin danda'u. Shaneen barcuma keessa jalatti qaba yoo si tuqan nagaafadhu kabalaanin sirraadhaa waa warra si tuqu. Isma afaan Arabaa yoo beekte. Sima afaan Amaaraa yoo beekte. Dhaggeeffadhu afaan Oromoo yoo beekte. Shanee jechaan oolin
wanni si baareessu tokkollee hin jiru. Obboleeyyan keeti shaneen sitti duuluudhaaf qabsootti seenee miti. Si dura osoo atin dhalatin dura qabsaa uummata Oromooti osoo qabsooytu abbaa kee faadha shanee jechuun Maammoo Muzammil faadha. Adda bilisummaa Oromoo jechuun ABO jechuun sitti miti faannoo tanatti taqabsooynu nuti. Ismaa. Diinatti isinirraa qabsooyna. Aangoo teessanitti namni dhimma qabu hin jiru. Shanee jechaan ooliin bakka faannoo tana dubbadhu. Yeroo hunda bareedee kanuma haasoyta pirezidaanti Obbo Shimallis. Haasoo kee teekinooloojii godhi nama guddaa ta'e. Nama guddatti si beekna waan ta'eef. Otoo kana jettoo asiin goolii nutti galchita jechuudha. Tapha kubbaa miilaa baree biyyoon hojii taphachuu beekte taphadhu. Yookaan goolii keessaa ba'e. Tapha kubbaa miilaa keessaa ba'e. Nu rakkisin nuti. Halkanii guyyaa shanumeetta. Haasa'oo jijjiiri istaayila kana jijjiiri. Yuunaayit kootu. Dilegi. Nuti wanni waboo taanee barcuma si jalatti qabuuf barcuma kan kee dhaaluu miti diina kan kee sirraa eeguuf qalma Oromoo tokkotti. Callifteetuma. Girgirii nu kaayaan olin obboleessa kiyya. Teekinooloojii haasa'e. Ammeeziin gaasawaa ta'e. Kana haasa'e kanaan shane jechuun yeroo hin biqin. Atis kana jetta milishaanis kana jaa diina firraa argaa hin jirtu jechuudha. Kanuma haasa'e paarlaamaan dhufee ooma shanee dubbatta obboleessa koo. Bara meeqa guutuu. Sirraa quban qabu shanee wanni ati jettuun kuni. Dhimmisaa waa'ee keetiitii miti. Jarmeen isaatis waa'ee keetiitii miti nafsee koo. Obbo Shimallis. Dhugaadhaan si himaan. Jara kana ti dubbadhu. Jara kana firraa eegi. Yeroo waa'ee salaalee kaafne shanii dubbatta. Waa'ee Harargee yoo kaafne shanuma jetta. Waa'ee Baalee yoo kaafne shanii haasa'itaati. Waa'ee Wallaggaa yoo kaafne shanuma jettaati. Shanee jechuun abbaa biyyaati. Adda bilisummaa Oromoo jechuun abbaa biyyaati. Biiroo keessa jirta daggala jira kalaas biyya isaati. Ilmaan Oromooti. Akkuma ati ilma Oromoo taatetti qabsoon dhufe qabsoodhaan dhufe si finne jechuu kee. Isa sitti qabsoo nu galata nu golchuu dhiifte akka waan si dhabamsiisuudhaaf sitti qabsaa jiru halkanii guyyaa si hojii dalagutti hin jiru as gubbaa lafa lafutti hin jiru. Si kam jaa. Teekinooloojii haasa'e kunoo si barsiisutti hin jira haasawa. Haasa'u gurguddaa sadarkaa addunyaatti haasa'e kanuma haasa'an ooliin nuti. Marroo hojii see shaneedha hojii tokko. Faannoo namni irraa quban qabu faannoo bitee eenyumarraa quban qabu oboon dantaa qaba si fakkaate moo. Waa jechuun kun uummata sadarkaa addunyaati bara obboleessa kee. Waan akkana wanti xiqqaa tokko jechuun miti mootummaa guddaa bare. Ittisa biyyaati ati boru kufuu dandeessa. Kun waan kufuu miti bare. Kun jiraataadha waboon. Isin kufuu dandeessa kun waan kufuu miti. Makiinaa iskoortii hin qabne hin ta'in kaa. Makiinaa iskoortii hin qabne hin ta'in haakama. Kun waan qabeenya uummata Oromooti. Waan isin tuquu isin qabu. Waan isinitti waa'ee keessan yaadeen beeku waboon. Isiniif yaaduu malee. Maal akka taateen I don't know. Deemiitti fannufatti dubbadhu. Liyyuu Hayilee kuna uummata kanaa waa meeqa dalagu kanatti dubbadhu. Inni taa'ee maasa'uunummaan kan kee kanarraa jijjiiramuu didi obboleessa kan koo.
kanaan yeroo gubna amma deemaa biyya jijjiiraa teknoolooji waan ammayyaawaa fidii ummata kana dhorke sirraa dhooyina isaan kana siin jenne yeroo dhibba sitti himne nutti hin bu'inii siin jenne hunoo akkanatti sooreessa nyaatanii gaafa kaan Wallaggaa Salaalee akkas nu godhanii obbo Shimallis koo ati gabbaatee immoo ofirraa dhoorgine yoo jenne sumatu kee lafaa dhutaa. Dhiisi malee wanta akka murii murteessi dhiisi. Kalaas nagee jenne hojii haa hojirraa miti. Si hojii loluudhaan maaltu nu ga'e obboleessa keenya wajjin nuti dhufnee akkanatti yoo dhuftee teesse namni situ kun jiru dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi obbo Shimallis. Eenyumaa ministeera keenya kamuutu kootti hin dhiifnu nuti. Ministeera Cabbeetis ministeera Federaalatis. Akeekni nuti qabnu tokko ciisa kana qabsoo gawwaan qabsoo nuti. Ibirrattis qabsoo hin hambiin. Dhaggeeffadhu uummata Oromoo. Kana ajaasoon hin jiru. Uummatarraa waan billaacha kanaan tuutaa fi tafkii kana naa dhorkeechuu kiyya uummata fiinxaaleeyyii kana. Waa'ee walii keenyaa dhiifnu. Waa'ee walii keenyaa rakkoon qabu. Yoo isinii galate. Waa'ee walii keenyaa haa dhiifnu. Waa'ee walii keenyaa osoo haasoynu waan hin jirre tokko osoo guddifnu of nyaachisaa jirraa jechuudha. Waliin daleeynee teeknika garagaraati waa hedduu dalaguu tokkotu jira bar. Otoo waa beeynee waa hedduutu jira. Siyaasa hin beeknu maal hin beeknu waan akkana miti badeessa qabu. Addunyaan kun akka ajaa'ibaati bar. Waa'ee walii keenyaa haa dhiifnu. Kanu nyaachuu jiru isa biraa. Arrantani yookaan jarri kun mataa gubbaan gara si galan eenyuti si bukkee jira nuyi bar. Nu aboodhatu jira bar si duubaan isin ministeeraan gorra jiru kana badhaadhinaas taate eenyumaa taate nuti si duubaan jira. Backgroundii kee taanee isa tatteenyu silaasii isa mataa gubbatti baadlatantu mataa gubbaa gad namatti tufaa mijeemii Oromoon. Isa galatoomaa nuun jechuu qabdu. Isuma sii jecha gubannu kana amba firoonfattee nuu kana ciicattaa jechuudha. Wayi. Mee maaltu nuun geebi? Abiyyi kana sii miti sii kana sii mi kasitti laphee nuyi. Kadhiiga keenya xireessee si fide nuyi. Nun tuqin obboleessa kan koo gafuudhaan nun tuqin nuu kana. Abiyyi nun tuqin nuu kana. Biyya keenya eeggannaa obboleessa kiyya. Nama nun ficcisiisin obboleessa kiyya obbo. Dammaqi obboleessa kan koo. Si dammeessutti jira dammaqi obboleessa kan koo. Akkuma poolisii Oromiyaa qabdu kanas qabaachuu qabda. Bilchina jechuun isa kana. Amma nyaatan fannoo nyaate waan meeqatti jira jarri kun. Boodarra immoo siin warqaa nyaatu suma pirezidaantii. Ati kabiraa birraayida. Nuuf irra obboleeyyan kee birraayida. Nu obboleeyyan kee kam jennee obboleessa kee nyaanna nuti foon fi nyaatu moo? Maal jennee isin nyaanna garaa kamiin isin nyaanna maal? Isin jecha nyaadhamnee dhuune malee. Sikamaa soo itaati. Dhiisi malee. Walin madeessinu dhiisi malee.
Abbaa kan kee garii tulluu fannisan jedhe kun abbaa keenya. Darajjee tulluu fannisan guyyaa tokkotti obboleeyyan sadii. Taaddee Birruu fannisan abbaa keenya. Abishee Garbaa abbaa kan kee hanga Gondaritti fa'ee ka argisan ummanni kun. Abbaa kee Bakar Waaree akkas godhan. Abbaa kee mucee amma mucee mormaa gad awwaalan. Abbaa kee Leenjisoo Diigaa fa'aa harka harma muran. Obbo Shimallis. Jarri kun siyaaree ta'uu dhiisee kanarratti qabsoofnee waboo taane. Sirratti miti. Injirtu ati hin dhalanne. Gaafa nuti waboo taane. Mataan miila nooqu yoo miilli mataa oqe miila sareeti. Paarlaamatti maqaa keenyan kaasiin kalaas maqaa kee kaafneen beeknu. Kabajaa sii qabna jechuu keenya. Nama guddaadhaati. Waa'ee uummata keenyaa dhimmami waa'ee keenyaatiif hin dhiphatin. Waa'ee keenyaa nutti dhiisi. Eenyumti sitti bu'ee si tuquu hin danda'u. Har'aa si yoo ta'e kaleessaa si yoo ta'e kabajamaa keenya. Duriyyuma ganda keessaa tokko nu gootee barboo. Joolluma daa'ima tokko nu gootee barboo. Akka waan nuti sitti qabsaa'uudhaaf har'a dhufnee wayi. Akka nuti dhabamuu kan kee barbaannu. No akkasii miti. Jiraadhu. Manni guddaan ati nuu jiraachuudha. Uummata keenya tajaajiluudha. Tajaajilaa jirtaa tajaajilu. Uummata keenya irraa uummata kana achi dorgi. Sabaa sablammiidhaan walii gallee jiraachuu qabnaadha. Daangaan sabaa sablammii diigamuu hin qabuudha. Gaafa kaan waa'ee salaalee sitti dubbannan Obbo Shimallis waa'ee shanee qabbaafte. Sababbiin kee guddaan haasaa kana achi hin beeytanii Obbo Shimallis koo. Haasawaa teeknooloojii haasawaa amazing ta'e haa dubbannu malee. Haasawaa sadarkaa isaa eeggate akka sadarkaa addunyaatti haa dubbannu malee. Haasawaa dhaloota jijjiiruu danda'u. Haasawaa raajii qaban meeqatu jira? Obboleeyyan koo. Uummata keenya akka nama firraan dhorkine ni uggurtu ni rukuttu. Shanee jettanii rukuttu. Milishaan ni rukuta. Uummata keenya qalbii keessaa fuutan uummata keenya qawwee hiikkachiiftan. Akka inni firraan dhorkine. Yoo dubbate mataa keessa rukuttu. Uummanni kun akkami firraan dhorka taa'eetuma allaattii koola hin qabne allaattiin kochoo hin qabne taa'eetuma rukutamaa jechuun allaattii ta'uu isaa ni beekaa kochoo hin qabu barrisuudhaaf akkas gootanii uummata keenya. Haa firraa dhorgu mataa keessan dayinaa uummata kana. Yoo irraa dhorkuu dadhabdan obboleessoo. Uummanni kun waan isin godhe hin qabu. Isin gabbaramaa jiraachuu jirtan. Yaa akka ilmaan abbaa tolee ta'a malee ilmaan haadhaa tolee ta'a malee guddis badii hin ta'inaa obboleessoo. Hin baay'enne amma baay'atee bar. Humaanitii yaada malee piliis. Qabsuma uummataa hojii qabdanii barbaa. Utubaadhaan isin utubnee isin jaarree ifumaa buqqiftanii ifumaa kabajaa ofirraa fuutanii maal? Nuti asii isinitti kabajaa warra jennee dafqinaa isin immoo kabajaa ofirraa fuudhuuf halkanii guyyaa fiiju. Dhiisaa malee. Anaatu beekaa dhiisaan beeytanii obboleeyyan kiyya hanga nuti beeynu hin beeytanii obboleessa kiyya kaleessa dhalattanii mataan miilan ta'u obboleessa kiyya waan sitti himnu liisimmi. Naamusa malee. Pireezidaantii ta'uun beekuu jechuudha miti. Isa duubaa sitti himuu kana. Informeeshinii isa sii kennu kana fudhadhu. Isa cumbee sii kennu kana fudhadhu. Management ta'e. Manage isa si godhu manage dandeemi. Kompaasa qabaachuu qabda. Everything well, Oromiyaa awwaalcha keenya gootanii bar. Biyya keenya osoo hin ta'in awwaalcha keenya gootan Oromiyaa.
Horree irraa nyaanne qonnee irraa nyaanne isumaa duraanuu lafee abbootii teenyaa qotannaa lafan qabnu qabri qotannaa bar Oromiyaan guutuun lafee abbaa keenyaati yeroo qotanne lafee isaanii qotannaa bar lafee abbootii teenyaa irra facaafannaa bar midhaan eeka isumaa nuu biqilchuu didee jechuudha. Bisa malee ofii babbareeddanii gibiraa fi hunda duwidanii shorbaa hunda duwidanii uummanni daddaalacha jechuu keenya. Uummanni isin bulchitana dhaabbaan keessan daddaalacha ofii shorbaa duwidanii biiroo keessaa shanee jettanii waa'ee dhaaba siyaasaa dubbattu waa'ee uummata bal'aa dhiiftanii. Haasaan keessan kanuma malee waa'ee uummata irraa miti. Waa'ee jijjiirama uummata irra kaayuudhaa miti. Jijjiiramni nuu sammuu jijjiiramaadha barbaada. Jijjiiramicha mirkaneessuudhaaf sammuun jijjiiramaan mirkanaa'uudha qaba. Sammuun jijjiiramaan amma mirkanaa'initti jijjiiramni mirkanaa'u tokkollee hin jiru. Understand me you. Kanaaf jijjiirama mirkaneessuudhaaf sammuu kee jijjiiriin siin jaana. Jaalmilkii sabaati barcuma kiyya kabajamaa. Dabbal mootii gaaraati. Kun haasawaa siyaasaa osoo hin taane haasawaa beekumsaati. Beekumsi kun beekumsa Afrikaa osoo hin taane beekumsa addunyaati. Itti fayyadamuudha. Of tuulummaan niin beeka jechuudhaan hin danda'amu osoo hin beekin. Wallaalummaan of tuuluun bulchiinsa gaarii ta'uu hin danda'u. Hanga bulchiinsa gaarii taateetti akeeka gaggaarii dhaggeeffachuudha qabda. Beeka of qofaan osoo hin taane one man rule and success. Shoora waloodhaa taphachuu danda'uudha qabda. Ajaja gubbaa kennitu qofa gad kennu osoo hin taane kajalaasitti ol kan namus fudhachuu danda'uudha qabda. Diktaatorummaas no more. Dhiisi malee. Eenyumti kee hoteeti. Nobballeessi keessan dhuguma jiruun isinii himaa. Guutaa kan mucaa jaallu ajjeesan calumeetta. Kalaa siidaan abdaleeydaa mucaa fayyaaniin dhaba siidaaniin argaddaan. Haalli dhabamaa hoggu takka Harargee keessi jala fixan hoggu takka immoo Baalee keessi jala fixan hoggu takka Shawaa keessi jala fixan hoggu takka Salaalee keessi jala fixan hoggu takka Wallagga keessi jala fixan. Ati immoo inni ati wanni hoggu takka Jimma keessi jala fixan hoggu takka Booranticha keessi jalatti fixan. Kan fi immoo nagayaan jiraachifatan. Ati immoo deebiteen uumaa kanatti as garagaltee waan biraan nuun jetta. Obboleessa keenya jennee si kabanye. Dhiisi malee. Hojii hojjedhu malee. Waa'ee keenya dhiyeessiti waan biraa hojjedhu. Waa'ee keenyaa siif gaafii ta'uu hin danda'u. Nuti sanyii keeti waan ta'eef. Nuti akkuma ati nu guddattu malee kana caalaa. Akkuma isin nama taatanii caffeetana keessan mataa ol qabattanii malee. Ofiifuu aangoo rokoo qabuun qabdanii aangoo rokoo hin qabne kanatti kan isinitti hinaafee isin wanta godhuu danda'u yookaan hin jiru. Kana caalaa moor akka isinii dabalamuuf ni qabsooyna. Isin immoo uummata hirbicuu dhiiftanii uummata onnachiisuu danda'uudha qabdoonnee keessatti cabsuu dhiiftanii. Dandii daldala garaagaraa isaan isaa guddaa qabdanii jechuu keenya. Hunneessu uummata kana hamileessu. Dhugaadha kan. Akkasiiti waliin dhabneeti Jimma kiyya rabbiin sabrii nuuf haa kennu. Nu jajjabeessu ministeerri hundi kana beekudha qaba. Sabaa sablammiittu kaadhaa sabaa sablammiidhaa wajjin nagaya feena. Nagaya biyya ofii booreessaa waan nagaya booreessu dhiiftanii waan biraa dubbatu.
Teknooloojii waan garagaraa waan ajaa'ibsiisaa sa'u dhiiftanii amma harma gadii. Waa'ee biraa nutti dubbatu. Uummanni daangaa isaa eeggatu, biyya isaa eeggatu, uummata mataa keessa gadi hin dhayina. Oromoo qofa hiikkachiiftanii Itoophiyaa keessa. Qawwee billaa wayin shunkurtiidhaan ciratu hin qabu. Keessan ni hiikkachiiftan. Diina keessan jalatti diina dhokottan osoo manan xaragatin ala xaragattanii jechuu obbo Shimallis. Fitaddeetiin jira maqaa kee kabajamaadhaan maqaa kiyya kabajamaadhaan. Dhugoomsi raggaasisi. Dhugoomsi raggaasiseetiin jira. Dhiirran tuffatu jechuu keenya. Obboleessi tuffatu. Itti amanii dhugaadha. This proves enough is enough.